Ashamaa harka fuuna kam jirtu ijoollee Oromoo nagaa keessanii ani nagaa koo dhagalannu waaqayyoodhaaf haa ta'u isinillee lafa jirtanitti akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Egaati viidiyoo yeroo darbe hojjedhe irratti waa'ee hergiroo irratti eessa argannaa hedduun keenya faarmaasiidhaa isin arganne akkasuma immoo yeroonni ala baanee bitachuu hin dandeenye isin jirra onlaayinii irra xalabadhaa isin jennaan onlaayinii irraa akkamitti akka xalabatannuuf viidiyoo nuuf hojjedhu warroota jettaniidhaaf viidiyoo hojjechuudhaaf dirqame jechuudha. Egaati appilikeeshinii yeroo kana onlaayinii irraa akkasuma uffata irraa xalabannu wantoota adda addaa irraa xalabannu keessaa xalabachuu dandeenya ajajachuu dandeenya jechuudha onlaayin shooppii irraani. Onlaayin shooppii sana immoo iyyuu kan fayyadamne xalabachuu dandeenya kan jedhuu fi egaati ani nuunii irraan xalabe jechuudha. Nuunii kinoon nuunii pilaastorii keessa seentanii nuunii aappi jettanii yoo barreessitan isiniif faa jechuudha. Egaati instaal gootanii ani instaal godhe buusee waanan jiruu fi oopin jedheen seena jechuudha. Egaati erga ookee jettanii seentanii booda iddoo sarchi isinii kenna jechuudha. Sarchi jettanii barreessitu jechuudha. Iddoo kanatti hergiroo jettanii barreessitu. Hergiroo jettanii barreessitu jechuudha. Haala kanaanii egaati baay'eetu isiniif ba'a jechuudha. Haala kanaan tokko irratti ookee gootanii barbaadaa jira. Hergirooziin gosoota hedduutu jira jechuudha. Akkasuma kan areeda dhiiraa magarsanii gosa hedduutu jira, gosa adda addaatu jira. Egaati nuti kana barbaannu sana keessaa filannaa jechuudha. Hergiroo gosa ani yeroo jalqabaa viidiyoo irratti isiniif hojjedhe sana isa sana barbaanna jechuudha as keessaayi. Egaati kanan isinii hojjedhe isa kana hergiroo isa kana jechuudha. Barreeffama kana barreessitanii jira sarchii gosa sarchii gootan isiniif faa argaa jirtan barreeffama kana argaa jirtan jedhee yaada. Barreeffama kana sarchii irratti hoggaa barreessitan isa kanatu isiniif faa jechuudha. Garuu hergiroo jettanii yoo barreessitan gosa hedduu isinii ba'a waan ta'eef barbaadanii argachuudhaaf isin rakkisa waan ta'eef barreeffama kana sarchii kanarratti barreessaa jechuudha bakka kanatti jechuudha. እና amma gara duubatti deebina. Egaati gatiin isaa riyaala 31 fi saantiima 90 jedha jechuudha. Iddoo inni jirutti riyaala 31dha. Iddoo isin jirtan immoo meeqa akka isin jechuu danda'u hin beeku. Egaati isa kana barbaanna yoo ta'e aadituu kaarti kan jedhu aadituu kaarti kan jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Achi erga achirratti kilik goone booda dhufnee asirratti check out kan jedhu kanarratti kilik goone. Egaa wanni nan dura as keessatti walitti qabeetu jira waan ta'eef sababa sanirraan kan ka'edha kan kana hunda ta'e jechuudha. Egaati wantoota afuridha wanni as keessatti godhee jiru. Ani ammoo hergiroo haala kamiin akka ajajachuu dandeessan isinitti agarsiisuu qofaaf jechuudha. Sana booda iddoo wannoo isin fide jechuudha. Iddoo akkasii isin fide jechuudha. Lokeeshinii iddoo isin jirtan maal jettanii akkatti barreessuu qabaattan lokeeshinii isin dhufaa konfirm lokeeshin kan jedhu kana tuttu jechuudha. Erga isa tuttanii booda iddoo kanatti
where you do want to use to bakka kanatti jechuudha. Adereesii keessan barreessitu naannoo isin jirtan maal akka jedhamu. Naannoo isin jirtan iddoo isin jirtan sun maal akka jedhamu yookiin immoo naannoo keessatti dhiyaatee kan jiru akkasumas suuqii guddaa suuparmaarkeettiin ni jira yoo ta'e faarmaasiin ni jira yoo ta'e wantoota adda addaa naannoo keessatti kan beekamu jechuudha. Naannoo isin jirtan sanatti kan beekamudha. Itti maqaa isaatti barreessan jechuudha bakka kanatti. Ani fakkeenyaaf Riyaad keessa naannoo Tariik Salmaan Alfaaris kan jedhu irra jira jechuudha. Akkas ta'ee itti barreessa iddoo kanatti. Isinis iddoo jirtanitti itti barreessitu jechuudha. Iddoo kanatti lakkoofsa bilbilaa keessanitti barreessitu. Moobaayil nambar bakka jedhu kanatti lakkoofsa bilbilaa keessanitti barreessitu jechuudha. Egaati asirratti faaristinee maqaa keessan barreessitu. Ani maqaa koo akkasuma almaaz jedhee barreessee jira. Maqaa keessanitti barreessitu jechuudha bakka kanatti. Iddoo kanatti immoo laastinee maqaa abbaa keessanii barreessitu. Erga maqaa abbaa keessanii barreessanii booda iddoo hojiitu immoo mana kan jedhu iddoo isinitti barbaadan jechuudha. Iddoo akkasitti dhufu barbaadan mana immoo iddoo hojii keessanitti kan jedhudha. Egaa isin mana hojjetan yoo ta'e mana irratti kilik gootanii iddoo hojiitti isin dhufu barbaadan ta'e bakka kilik gootanii sana booda seef adirees kan jedhu seef gootan jechuudha. Seef adirees erga gootanii booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufa argitanii jirtu maqaan keessan barreeffamee jira. Ani iddoo naannoo jiru iddoo kana jedhama jechuudha. Salmaan Alfaaris jedhamee jira. Kingii Fahad bakka kanaan iddoo naannoo jiraadhu jechuudha. Riyaadiin keessa. Lakkoofsi bilbilaa kootillee asirra jira jechuudha. Egaati haala kanaan as dhuftanii konfarm gootu jechuudha bakka kan. Saniin booda isinii ergamee jira jechuudha. Erga isinii ergamee boodatti wannoo keessan irratti dhufa jechuudha. Kun bakka kanatti kaashiidhaan barbaaddu moo kaardiidhaan barbaaddu moo kaashiidhaan barbaaddu isin jedha. Isin garuu ATM yoo qabaattan kaardii yoo qabaattan kaardii irratti kilik gochuu dandeessu. Yoommoo kaashii kaffaluu barbaaddan asirratti kilik gootu jechuudha. Sana booda herreega keessan bakka tokkotti walitti isiniif fida jechuudha. Iddoo kanatti jala gara gadiitti gadi buutanii ilaaltan bakka kanatti herreega keessan isiniif fida. Birrii meeqa akka ta'e bakka kanatti arguu dandeessan jechuudha. Sanii booda please order kan jedhu bakka kana tuttu jechuudha. Ani kilik waan hin godhiniif daalacha jechuudha. Bakka kanatti kilik ni gootu please order kan jedhu kanatti jechuudha. Kilik erga gootanii booda deemee jira. Lakkoofsa keessan irratti miseejiin isiniif dhufa jechuudha. Lakkoofsa keessan irratti miseejiin isiniif dhufa gaafa meeshichi keessan dhufee isaan iyyuu isiniif bilbilan lakkoofsan isinii bilbilan lookeeshinii ergitanii fi bakka isin jirtan isiniif fiduu danda'anii jechuudha. Egaati kana fakkaataa wanti isiniin gadi yoo jiraate irra deebiidhaan gaafachuu dandeessu jechuudha. Egaati warra YouTube chaanalii kee subscribe godhaa. Akkasuma subscribe gochuu qofa osoo hin taane mallattoo bilbilaa kan fakkaate tokkodhaan on godhaa yeroo hunda viidiyoo nan galaksii akka isiniif dhufuudha jechuudha. Egaa inni har'aa kana fakkaata galatooma isiniin jedha. Hedduun isin jaalladha, hedduun isin kabajaa. Wantoota gaafa isin irratti ta'e gaafachuudhaaf gara duubaatti hin sodhanaa gaafadha isiniifan deebisa wanta beeku irraan isiniin jedha koodee waan kan koo. Egaa viidiyoo bira tan ga'utti deemtu turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u.